Kakako dabale koftani Gaduma na demu maniko barani Egaa jaalatamtoota saba Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u ani Caalaa Margaan jedhama. Viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na godhe wanta tokkodha. Innis odeeffannoo yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amaa jiru. Keessumaa kaleessa galgala karaa peejii ta'ee ture garuu International Church warra jedhamanii haasa'ame sanarratti namoonni na jaallattan akkanatti hin gufanneef yaadaaf dhugaa gama koo jirtuun isiniif eeruu barbaadenidha. Ibsa gabaabaa gochuu barbaada karaa koo jechuudha. Sababiin kana gochuu barbaadeefis callisuun hin danda'ama, dhiisanii bira darbuun hin danda'ama. Garuu callisuu namaa utuu hin taane callisuu Waaqayyootu deebiidha jedhee yaada kooti. Namoonni yoo calliste gaariidha. Amma kanatti inaasa'ini jettanii karaa keessaa na barreessaa turtan akkasumas immoo namoonni na jaallattan rakkina hin qabu jabaadhu. Kufaatiin kanuma jirudha, ka'uunis kanuma jiru jabaadhu namoonni jettanii na jajjabeessaa turtan. Waaqayyo ammayyuu dabalee isin haa eebbisu. Garuu irra guddaatti viidiyoo kana hojjechuu kan hin barbaadee fi tajaajila kootti akka namni gufatu hin barbaadu. Hojii kamittiyyuu taanaan Waaqayyo kennaa ayyaanaan inni alaatiin nan faarfadha. Meebii dogoggoruu nan danda'a. Dogoggora kootiif immoo nan deebi'a. Nama waan hin ta'eef nan kufaa nan ka'a. Sababii ka'uu abdadhee immoo kufuun dirqama jedhee yookaanis kufuu hin deeggaru. Walumaa galatti gara yaada kootti seenuu gaafan barbaadu. Akkuma isin argitan footota armaan gadii kanarratti asirraan kan jiru footoo kan akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. Wanta harkatti qabadhee jiru really waanuma argitanidha, waan soba qabu miti. Garuu akkamittiin akka wanti sun ta'e isinitti himuun barbaada. Innis akkamidha, guyyaansaa fulbaana 17 ture. Ayyaana masqalaa yookaanis ayyaana fannoo isa jennu jechuudha. Hiriyoota koo as gamanaan argitan Yoonaattaan akkasumas as gamanaan argitan Yoonii obboleessa koo Minaasee duukaa ture. Guyyaa sana wajjin buluudhaaf galgala kan qabanne jechuudha mana obboleessa koo Yohaannis Taarikuu. Achi maal ta'a, buluudhaaf wayita deemaa jiru sanatti isaan qarshii qabaniin walitti buufataniitu waynii bitatan. Ani garuu normaalii dhugaa jirudha. Dhandhamni waynii maal akka ta'e hin beeku, isa dura hin beeku, ergasis waan hin barin qabu. Hin bareedu waan ta'eef narraa. Guyyaa sana maal ta'a isaan bitannee gallee manni sun immoo dhiphaadha waan ta'eedhaaf akkuma isin argitan footoo irratti natti bulluqnaanidha uffata kaniin ofirraa baase ciiseen chaatii gochaa ture. Achi gateenyee utuma teenyee haasa'aa jirru waynii kanas baafamee Coca-Cola ani bitadhee galees baafamee gaafa dhugaatitti ka'u caala dhugi jedhame waan ta'eef dhiyaatu tun taane dhugaa ta'edha waan ta'eef naasa'uu barbaade. Waynii kana dhugii gaafa jedhamu waynii kana ani dhugees hin beeku waan ta'eef dhandhamni isaas natti hin tolle dhuguu hin barbaanne. Booda keessa garuu egaa hiriyoota koodha waan ta'eedhaaf isaan fakkaachuudhaaf akkuma isaan jedhan Coca-Cola wajjin walitti makadheen akkuma isin footoo irraa argitan kana qammase. Egaa akka gaarummaatti naasa'u kana affeerraadhaan hirmaadhee footoo irratti akkuma argitan kana jechuudha. Normaalii gochaan godhame kun gochaa sirrii miti. Amantoonni Waaqayyoo warri sagalee Waaqayyoo beektan warri Kiristoositti amantan gochaan godhe kana keessumaa warri na jaallattan immoo gufannaan isin gufachiiseef baay'isaa naaf dhiisaa. Dhiifama guddaa isaan isin gaafadhaa. Erga sanaa booddee egaa maal ta'a, kun hundumtuu erga ta'e booddee footoon akkuma mee armaan gaditti argitan kana harkaan qoosaaf ture kan taphachaa turre. Harkaaf dhiibanii na bira kaa'adha kan isaan jiran. Harka akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Booda keessa immoo anis fuudhee akkan qammasee yookaanis akkan unadhe isinitti dubbadheera. Inni kun haalan qabu. Miilli isin anarratti footoo kanarratti agartaniitti qoramaa jirtan shamarree miilli diimatu, inni kaan qoosaadhaaf, inni kaan immoo qeeqaaf, inni kaan immoo meemeeyyuutti hojjetee akkuma qoosaa jirtan toora FB gubbaarratti miilli isin argitan miilla obboleessa koo Yoonaattaan Tafarraati. Walumaa galatti oolmaa guyyaa sana yookaanis taatee guyyaa sana uumame sagalee kanatti fufee jirurraa sagalee obboleessa koo Yoonaattaan Tafarraatti fufee sagalee obboleessa koo Yohaannis Taarikuu irraa dhaggeeffachuu dandeessu. Ilaame footoon miilla akka miilla durbaatti itti marame miilla kee miti? Eeyyama. Miilla keedha.
Inni biraan immoo harki dhugaatii na biratti illee dhiibaa ture suni harka yooniidha miti. Maaree ani koositti isatti iyyuu himeera. Teetureetti iyyuu himeera kanamma. Ani iyyuu koo nuun bira jirra. Kanaaf jalqaba isaa suqa gamalee poosatu hin qabdu turte. Kana wanta naasii hundasaa sitti erguu nan danda'a. Amma bilookii jala na baaste. Telegiraamii jechuudha. Footoo kana gaafa sanaa wayinii gaafa walitti awwaaxxaatanii wayinii bitattanii. Wayinii gaafa sin awwaaxxaatanii bitattanii ani Coca-Colaan bitadhe kun dhugaa sana beekaa situ beekaa nama 4 taanee turre waan ta'eef. Lammata dabalata gaafa sana galgala manni sun waan bulluqu finoo yaa koo baafadhee qullaa koo ciisaa ture. Miilla kee moonarra dabarfattee footoo isa tokkollee ta'ee tureetti argame ooree hin argamne isa hin beeku ati sanitti harka keetiin wayinii gudartee maal akka ta'e hin beeku qaba. Gaafa sanaa harka kan natti dhiibaa ture eenyudha? Miilli footoo sanarraa mul'atu miilla eenyudha? Miilli mul'achaa jiru miilla kanaa kan soban qabu. Sobnis waan irra kaa'u tokko hin qabu. Waan jedhee hin qabu. Harki dhugaatii fuudhee anatti dhiibaa ture immoo harka eenyudha? Harki namatti dhiibaa ture sin jiru dhugaatii fudhachee ture garuu beektu. Okay, harki footoo irra jira mikkoo isa ofii keessanii of qabsiistanii. Harki jiru harka keessa oran garuu dhugaatiin akka fudhachee ture beektu. Okay, harka sadiin qaba. Egaa erga guyyaan sun yookaanis fulbaanni 17 akka kanaan darbee booddee obbolaan keenya kana obboleewwata koo kana wajjin obboleessa koo Yoonaataan Tafarraa fi Yohaannis Taarikuu faana hojii kiliippii faarfannaa waraabuudha kan hojjechaa turre. Walitti bu'umsa xiqqoodha kan nu gidduutti uumame. Guyyaan sun darbeera. Walitti bu'umsa xiqqoo nu gidduutti uumameen jechoota daddarbaa walitti dubbachaadha kan turre. Booda jechoota daddarbaa gaafa isaan baay'isaa deeman ani callisuudha kan hin filadhe akkuma toora waan inni screenshot godhee isinitti agarsiisu kana agartanii jechuudha. Booda keessa garuu gaafa hin callisutti dubbiin isaa babal'achaa gaafa deemu ta'ee tureetti maqaa kee possonnaa naan jedhanii. Egaa an ta'ee ture garuu international church kanas hojii isaanii deeggaruudha yoon baadhes hojii isaanis jajjabeessuudha yoon baadhes waan isaan godhanii akkuma godhanitti isaan ulfeessa taanaan ulfaatanii isaan salphisa taanaan salphatan. Fuudhanii akkuma jedhanii dhugumatti immoo ta'ee tureetti hin erganii guyyaa kaleessaa galgala toora feesbuukii korraa gaafan seen Caalaa Margaa dhugaatii dhugaa fincaan seexana fincaa'u gaa dhaladhee argee sin beeku fincaanni seexanaan dhugamu waan gadi darbatame miti kan nuti barbaannu waan oliidha waan ta'eef jechuudha barbaachi keenya. Akka saasaa kanadha kan inni haasa'ame anis karaa keessaa deemee ta'ee ture garuu international churchidha maayidha rakkinni jiru maalidha maalirraan akkas goote gaafan jedhu waa'ee dhugaa jiru narraa baruurraa badii qabda badii kee kanaan duraa isa mattuutti goote jedheetu na doorsisuu barbaade. Badiin godheef ittiin qaana'u sababiin isaa nama waan hin ta'eef nan dogoggora. Yoon dogoggore immoo nan sirraa yoon kufes nan ka'a. Waan hin ka'u abdadheef immoo kufuu koon deggara miti. Kufuun sirrii miti. Of eeggannaa gochuun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Walumaa galatti erga kun dubbiin kun babal'atee booddee karaa keessaa dhugaa jiru hubachiisuu yaaliin ture ta'ee ture garuu international church nan hubanne. Egaa gabaabaatti waa'ee ta'ee ture international church warra jedhaman kana dubbachuuf gaafan jedhu ta'ee ture garuu international church maqaamti isaanii hubadaa namaa hin qabamu. Hojiin isaan ammarra jiran kan koorraa ka'ee waan an hubadhu dhugaa jiru hubatanii dhugaa jiru nama jajjabeessanii nama deebisuurraa dirree lolaa dirree namni nama irraa haaloo qabu yookaanis qiimii qabu itti maqaasaa balleesse yookaan eenyummaa isaa itti ibsee dirree itti nama arrabsudha. Mee amma footoo wayinii dhugame kanarraa footoo kanarraa gaafa kaan ilaallu kun fulbaana 17 waan hin fulbaana 17 barreesseef har'a qeeqamuu hin qaban. Gochoota inni Mattuu Yuunivarsiitiitti gootee dheenatti dubbatus warri Mattuu Yuunivarsiitii haasaa jiru yoo rakkinni jiraate rakkinni darbeera utuu ta'es waan barreen gaddaan waan bara kaanii waan hin qeeqamu hin qabu. Sababiin isaa har'a kan Kiristoos ta'eera fayyeera waan hin ta'eef. Fayyina koo abdadheen cubbuu deeggara miti ammas taanaan dhugaa kan akkasin na hubattan hin barbaada. Garuu ergaa guddaan warra ta'ee tureedhaaf qabu yoo na dhageessu ta'e. Ammayyuu taanaan waan gootaniif hojii hojjettaniif ifatti of baasa. Yohaannis
gaafa sana gaafa mootitti mormi isaa gaafa qalame sana mootitti jajabinaan dubbate eenyummaa isaa dhoksee naasofne yookaanis waraqaa barreesseetti hin ergine. Torreeffi bijiraannaanis waan postotu natti hin fakkaatu waan ta'eef Yohaannis jechuudha. Isinis dhugaaf dhaabattu taanaan dhugaaf du'a, dhugaaf ajjeesa. Karaa keessaa haasofne cufuudha kan inni barbaade dhugaa jiru. Wanta jiru hubachuudhaa hin barbaanne. Walumaa galatti wanta jedhu wanta biraa hin qabu gooftaan isin eebbisu waan gootaniif eebbifama. Rakkinan qabuuf immoo ammayyuu taanaan rakkinan uumeef saba Waaqayyo warra dhiiga Kiristoosiin bitamtaniif dhiifama guddaan isin gaafadha dhiifama naa godhaa. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu eebbifamaa. Ani ammas taanaan nan dubbadhaa. Warreen meemerii taatan warreen karaa garaagaraa immoo peejiis qabaattanii akkaawuntiin keessanis hordoftoota baay'ee qabaatee maalidha jettanii maqaa sagaagalummaatti dabaltanii maqaa hannaatti dabaltanii haasaa haasoftan gooftaan guddisee isin eebbisu. Warreen na jaallattanii caalaa namni kufe hin ka'a jabaadhu Waaqayyoon kadhadhu gara Waaqayyootti deebiinaan jechaa turtanis gooftaan isin eebbisu. Ati immoo yaa ta'ee ture garuu International Church ammayyuu deebii waan naan jetteef fulbaana 17 amma caamsaa gidduutti deebi'uutu hin taane deddeebi'uun iyyuu hin danda'ama. Hin dogoggorina. Waan darbeef nimmoo holqeequun gaarummaa hin qabaatu. Eenyummaan Phaawulos gaafa Damaasqootti lallabe uummanni Damaasqoo eenyummaa Phaawulos isa kaleessaatiin qubatti qabaa ture. Arras taanaan badii kaleessa qabaachuu nan danda'ani keessumaa dhuunfaa kootti. Normaalis badii guddaas qaba badii baay'ees qaba. Garuu badii koo kaleessa dheengaddaatiif har'a wanti naqeequ hin jiru. Eenyummaa koof immoo Waaqayyo wajjin immoo waan waliigallee tajaajila koo nan tajaajila. Akkuma Waaqayyo kennaa ayyaanaan na dibeen faarfannaa nan faarfadha. Hojii karaa dhuunfaa kootis ta'e isuma footoo irrattis hin gadhiistan kaameraa baadhee hojii viidiyoo sitti fufee nan hojjedha. Wanti karaatti na dhaabu hin jiru. Warreen na jaallattanii Waaqayyo isin eebbisu. Warreen na jibbitanis Waaqayyo isin eebbisu. Warra ta'ee turee garuus Waaqayyo isin eebbisu. Warreen amma kana dubbiin kun akka babal'atu gootanis Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa dubbiin kun yoo toora irraa ba'ee tooratti gashadha. Lakki lakki gadindeemu lakki gadindeemu kan koolii oolumaa guddinni lakki gadindeemu. Okay, asumarraan immoo toora YouTubeii koo yookaanis YouTube chaanaalii koo like, share, subscribe naa gochuun dagatiina kunis hojiidha. Eebbifama. Lakki gadindeemu lakki gadindeemu kan koolii oolumaa guddinni lakki gadindeemu. Ooluma kan koo ooluma tajaajilli koo ooluma kan koo ooluma tajaajilli koo ooluma kan koo ooluma sadarkaan koo